nanga jajarra kaasanis mute goon keessa mute goone warri gaskiyaa ta'u Mansuur arraa waliif kennaataniin namoota gastii keessa jiran kaameraa jalatti deebisaa ani asii mute isin irraa godha sagalee wachaa yaada keessan tartiibaan kennadha okay Atiin deemee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاني وقتيا كما قلت سين في الماضي بيزي إمدرات إليه. سكالي ناسي بايو چوارو آتے بھی جولے کو تاتا بولا سکالي تاکیدارا استادیب ساکیا ویلکام بگنا کن تنی مددوگا شیشے سورے بیکا منصور جمان undi keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha. Dubbadhaa dabaree aan dubbadhaa. Dubbadhaa asii nuti godhaa sagalee isin dubbadhaa nuti godhaa sagalee asii. Inni dhaga'ama. Inni dhaga'ama inni asii. Normally Libra almost midnight ta'ee jira. Saatiin deemee jira. Al takka aseebuu barbaadeen Mubaarak waan baay'ee uummata keenyaafis nama gargaarsaafis waan guddaa hojjeteera dhagahaa jirra. Nuti immoo Mubaarakiif gochuu waa tokko tokko gochuu gatii barbaachisaa ta'ee fi aanaarra baay'ee waan hojjete keessaa waan ana sitina kenna nyata manita ime kastara wa bicara bega baca stara wa devi ande bela asma tina bida nyata na sini basi pa bai oke astina kenna na astina kenna ana astina kenna uwe mutse astina la la ana man mutse mutse ma ko baca dira aye di famo wallahi mutse njira tiara يا مدير الجن وين مسؤول يا مبين براون مو ساعتي جات هجرة midnight إذا نبرا كنافو تقوى سيبو برباديني almost نمكم لما تودك فتاجرة وجهة الجد كيسا especially أمتا ورموجي نموتا بيجار نجرا نوكنا wanta ti godhaa jirtu dhugaani sadarkaa kanatti hin beekuun ture har'a dhagahee kana jechuun immoo waan guddoodha. Boriftaan faawundishinii guddaa banattee maqaa keetiin uummata kee gargaartuudhaaf carraa guddaa qabda. Beekamtii guddaa argataa jirtasi. Kana keessatti immoo ati uummata gargaaraa baatee waggaa 10 kana keessatti nuti immoo amma dandeenyeen si cina dhaabachuudhaaf waan gargaarsa waan barbaachisaa ta'e gochuudhaaf si wajjin jirraa jechuudha nu beekiyya. Ulfaadhaa galatoomaa Mansuur galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu Mansuur. Aye kanaaf jecha biyya Itoophiyaa keessatti dubbadhaa ishee dabaree aan dubbadhaa sagalee nagaa maqaa nama biraatiin Mansuur dubbadhu Mansuur fitaadhu Mansuur dubbadhu Mansuur yaa equivalentii birrii 100,000 biyya Itoophiyaatiin kan ta'u mubee ati uummata kee gargaaraa baatee saba kee gargaaraa baatee ani immoo har'a birrii 100,000 gargaarsa siifis gochuu gatiin barbaaduuf kana warra jiranuttis himii du'aayinaa gochisiisi kun immoo siif waan xiqqoodha kana barbaachisu Mansuur
lafti wanni tokko barbaachisu kabajumaan dhuftee asirra teessee du'aayinaa gootee hirmaachiftee jechuun nuti gayyuu gahaadha mansure ko. Yaada namtichi kana keessa Oda keeti. Odaa jedhama Mubaarek. Network carraa kana argachuu kiyyaaf immoo si galateeffachuuf carraa kiyya kana dhufuu kiyyaaf immoo baay'ee gabbala galatoomii innaa ati waan baay'ee naaf gootee waan namni akka namaa godhu jechuudha waan naaf goote kanaafan si galateeffachuu fedha gaafani biyya kana dhufu jechaadha Ameerikaa deemu isatu na gaggeesse deetan ture ergasiillee innaa waan hunda jechuudha waan na barbaachisu waan maatiin ta'u namaaf godhu hunda naaf godhee jechuudha kaayiroo keessatti na gaggeesse jechuudha shaantaa naa bitee shaantaa abbaa sadi naa bitee uffata caama waan hunda jechuudha maaliif ani galata isaa guddaadha dubbadhee siin xumuru maatiin nama akkasii waan ta'eef inni garuu dhugumaa maatii keenya maatii caalaa maatii caalaa kanaafuu galatoomiin jedha baay'ee tokkos rabbi si haa milkeessuu karaa hundaanuu milkaa'ee si wajjin jirraan siin jedha beeki na galatoo ulfaadhu beekaa koo galatoomi ulfaadhu haa jiraadhu. Okay, ube anisi ika malama fi thank you jere mamba wan marra pedi kesuma dugada namni yeroo baay'ee waan gaarii hojjetu yeroo hundumaa gaarii barbaada ati dugada social media garataman bare keessatti baay'ee nama ajaa'ibsiifatu akkasumatti jiraachuu kee nama abdatu akkasumatti namni nama abdatu qaba jirati namni hundumtuu abdii sirra kaa'u Poi mi tira casi. Inna kama mal kosti jadi rumah mi tira ka dera dubat. Rakkina qabu so like kan jechuu barbaade maanni waaqayyo baga kana sige namni hundumtu si bira dhaabbate akkanatti jaalala sitti agarsiisuuni arra like waan ati kaleessa goote waan ati kaleessatti dadhabde namni akka itti gaafa dhufee jaalala sitti agarsiisu siifis gammachuudhaan nuufis gammachuu keenya amma dhugaadha addanatti argamee hawaasa akkasii keessatti yaada kennachuun kooyyuu carra qabeessa dhugaadha booriif taafiniifis waaqayyo kadhadhu waaqayyo si wajjin jira atis jabaadhu bakka si jaallannaa jechuuma jecha biraan qabnu waa ittiin si ibsinu hin qabnu as much as possible keep it up and thank you so much kanumatti jechuun barbaada galatoo Galatoomi ulfaadhu maal qotkiyyaa naa jiraadhu galatoomi. Walgaan illee dubbadhaa dabalee namaa kennaa deemna. Jira ammoo hin jiru. Jirta. Eessa hin jira? Keessa jirta sooree keessuma jirta dhokotteertaaf shir dubbadhu. Gosh. waan bakka kiyya galcha Ube, congratulations first of all. Heddu si kabaja beekta. Jaalala guddaan siif qaba. Waaqayyo umrii kee haa dheeressu itti fufii jabaadhu. Ati nama cimaadha dhugaa dubbachuuf hedduu
hedduun sitti boona. Ati abbaa miskiinaa umriin abbaa miskiinaa sin jedhu dhugaa rabbii kun maqaa sitti ta'udha. Nuuf kabajamii nuuf jiraadhu waaqayyo umrii dheeraa siif haa kennu nagaa nuuf ta'ii itti fufii jajjabaadhu. Bakka si jaalanna isinillee ummanni kaayiroo har'a isa bira sassaabamdan yeah, I'll come back to it. Thank you. Yeah, isa wajjin guyyaa kana kabajuu keessaniif hedduu galatooma kabajamallee akkasitti yoo isin arginu hedduu gammannaa nutis ani dhugaa dubbachuuf gammachuu hedduun na dhaga'ame galatooma isinillee as keessallee kan jirtanii isa argaa guyyaa kana kabajaa kan jirtan hundi keessanuu kabajamaa jiraadha mubeekiyaa sifaana jirraa gaaf tokko bakkee guddaa irratti si arguu barbaanna galatooma hundaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مددوغا Kasuun kanuuraa fasiifaa siyaa godhu. Galatooma warrina dura dubbatan maturii fi maarboo siin qabii beekan qabii sooree siin qabii wantu keessanuu ulfaadha galatooma. Waan jechuu barbaadu namni waa hojjetu gartee dhagaa hedduutti darbama. Mubeen waggaa kunnan kana dhagaa isatti darbamu gartee dhagaa isa wali qabee hawaasa isaatiin tajaajilee as gahe umrii dheertuu rabbi haa kennuu fi jabaadduun siin jaa fuulduraafis gartee waan gartee hawaasa keenya ni gammachiise ijoo irratti xiyyeeffadhu nullee si faana jirra si wajjin jirra dhagaa si darbatamuufis gartee qoma bolloo qabnaa fi nu dura jira jabaadduun siin jaa ibboo dandeebiin rabbi umrii dheertuu si haa kennu haadha abbaa keetiifillee rahmata godhee siifillee rabbi rahmata si haa godhu nama ta'uudhaaf nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qoftiinuu gahaadha. Har'a ati gartee bakka san caaltee akka inni jiyootitti akka dhaabe gartee mirga dhala namaatiif dhaabbate tokkotti hojjechaa jirta dhuunfaa mataa keetiitiin. Kanaas gartee dagatamuun qabu jabaadhu si faana jirra. Hawaasa kee gartee har'a kabajaa kee kanaaf hawwaatees gartee haa galatoomanii. Guyyaa har'aan tanaa kana asitti argaman hundi isaanuu rabbiin gartee isaan haa milkeessu. Warreen gartee qaamaan si biratti argamanis gartee obboleeyyan kee warra wal jaalatu walirraa milkooytu warra gartee gaddaa fi gammachuuttis wal bira dhaabbatu warra walirraan dheessina rabbis naa godhu. Gufuu fi gufaa ta'an malee gartee dindila irra jirtanii warra dindila kanallee qaxxaamuru rabbis naa godhu. Iddoo yaaddan warra gahee rabbis naa godhu yeetumaan haa kana isinirraa ba'a. Fayyaa naa ta'e ulfaadhuu miidhagina barakaadhaa naa turiin siin obboleessa kiyyaa isin hundinuu obboleeyyan kiyya galatooma. Warri dhuftanii gartee yaamicha kana hawwaattanii taaphaaf gootanii hirmaattanii hundi keessanuu galatoomaa isin jira. Ulfaadhu galatoomi madda dhugaa kiyyaa jiraadhu. Sagaleen kun dhaga'ama. Inni dhaga'ama raachee. Mubeeko baga rabbi kanaan si ga'e hizbiin kun si jaallata. Nullee si jaallanna. Waggaa 10 jechuun salphaa miti. Baay'ee uummata kanaaf